Jaalatameera ni jaalatameera jaalatameera ni jaalatameera Yerusaalem haaraaf kaadhimameera jaalatameera. Tole maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftan gochaan waaqayyoo lafa kanatti isinii godhe dhugaa ba'a. Maqaa koo dursaa galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan koo Fayyinaan jedhama. Bara sadarbe keessa gara dhumaa dhukkuba sammuu dhukkubsadhe dhukkuba sammuu ta'ee sammuun koo gar tokko baay'ee of na wallaale gurri koo simmoo achumaan na duudee gurri koo na duudee sammuun koo gar tokko of na wallaale achi namni waaqayyoo qaammee keessa gaafa qaammeen jammaree guyyaa sadaffaasaa jechuudha. Nama sammuun saba tokkoon as keessa taa'ee jiru jira saba gidduu taa'ee jiru jira naan jedhanii naa kadhatanii duratti hin bahee naa kadhatanii erga gaafa siiti gurri koo kun akkas kana jedha na oksisee gaafuma san naa kadhatanii kaane akka waan madaan naa fayyuutti na oksisee innasuma naa fayyaa wal jalaa dhufe sammuun koo gar tokko kun baay'ee na madaa'e kun madaanatti fakkaata duba isaa yoo qabadhu madaan hin jiru akkasittiin gaafa na ilaalu immoo baay'ee na madaa'e baay'ee na dhukkubee akkaataan dubbadhu walittillee baay'ee narratti ulfaatee ture jechuudha. Achiin otoo asitti dhufeen kadhachiifatini mana kiimii dhaqeen marfee na ajajanii marfee waraannadhee marfee sun baay'ee na dhukkubse marfee tokko waraannadhee inni baay'ee natti hammaan as dhufee kadhachiifadhee achumaan natti wayyaa dhufee har'a kunoo gurri koo fayyaadha gurri koos naa dhagee sammuun koos fayyaadha sammuu tokko ta'ee dhalatee gargar na ba'e sunis har'a nama nagaa ta'e fuula sabaa dura dhaabbadhee jechuudha. Mee sabni waaqayyoo harka keessan walitti buusaatii gooftaa kana galateeffadhaa. Utunoonni waaqayyoo sitti siin kadhatiin dura gurri keessan yeroo ammamiif si dhukkubee mana yaalaa immoo deemtetti aman siin jedhan. Ji'a 12 gara dhumaa na qabee qaammee keessa dhufee tsoomiidhaan kadhachuun jalqabee achiin natti wayyaa dhufee baay'ee narraan tufe na dhiise. Gaafa sana gurri keessa sammuun keessa hundumtuu nagaadha jechuudha. Sabni waaqayyoo mee ammallee harka keessan walitti buusaatii gooftaa kana galateeffadhaa. Achiin inni taane immoo dhuga baay'een kun sikoonni biraa immoo marsaa laguu baay'ee na rakkisaa ture. Achiin nan kadhadhaa dhufee guyyaa jimaata namni dhukkuba akkasiitii irra baay'ee rakkachaa jirta kootu siin kadhadhaa naan jedhanii achiin fuulduratti bahee guyyaa gaafsanaatii kaasee dhiigni koo baay'ee dhangala'aa ture guyyaa gaafsanaatii kaasee naadharraa dhaabbate kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Inni taalummoo abjuutu na rakkisa ture halkanii sa'aatii 8-7 gidduu halkan baay'ee abjuudhaan rakkadha ture. Abjuu sanan argaa gaafa abjuu sanarraa biri jedhu na daqqisiisaa ofii wallaalaa baay'ee daqiiqaa 30 walittan ofii wallaalaa daqqinarraan cita. Achiin baay'ee yoo dhiphadhee mana waaqaaf dhaqee dhibeenoo toora narkaa qayyaratee akkamiin dhugaa deemee kadhachiifadhee nan sodaadhee immoo hin dhiisne dhufeen sabum gidduu taa'ee bahu koottaa baasiniin kadhadhaa otoo isaan hin jedhiin bahutu nan sodaadhee isaanis immoo koottaa otoo isaan hin jedhiin gidduu seenanii nuuf kadhatanii nama tuttuqanii dhufanii mataa koo tuqanii darbanii guyyaa gaafsanaatii kaasee abjuu sun na dhiisee dhukkuba sanaas immoo ofirraan dhabee kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Inni biraas immoo dhukkuba ulfaataa kan inni gaafsanas bahee isaanitti himanne baheera garuu isaanitti himanne maal taatee naan umaayyuu kadhannaadhuman barbaadeen jedheen achiin kadhannaadhuman barbaadennaan isaaniifis geelee natti fakkaata mataa dhumraasaniin naraasaniitu naaf kadhatanii dhukkubichis immoo baay'ee natti ulfaatee dhukkuba sanas immoo guyyaa gaafsanaatii kaasee ofirraan dhabee kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Achumattaan immoo kan hin bira darbuu hin dandeenye anaaf jechuudha barri kun bara addaati bara 2016 kun bara addaa natti ta'e qaammeedhaa kaasee sila qaammee keessa gaafa guyyaa tokkooti kan kee bara kanatti darbuu hin dandeessu naan jedhamee ture. Anaaf immoo akkuma jedhame bara addaa natti ta'e isa dhumaa milikinni dhumaan irratti ta'e torba 5 natti fakkaata 5 qabame
maraatummaadhaan dhukkuba sammuuti kan dhugaa ba'uu barbaade bisaa fi jedheetu mani dura baay'ee sodaadha dhugaa ba'uu kan diraamma kana narra turee fi baay'ee sodaadhe dhugaa ba'uudhaaf baay'ee sammuun koomna wallaalee banan maraadhe baqa maraatummaadhumaan goodaa ba'ee nanna haasa'a uu jedheetu mani halkan keessa qabamee torbanii dhukkubni torban shanan irrana qabee maraatummaan immoo shanan boruuti uu jedheetu man halkan walqixxee keessa iyyaa ba'ee achi maal takka ta'een beeku maal takka narratti ta'een beeku gaaffii natti ta'ee achiin garbiraatti nageessanii 42,000 maraatummaadhaan sirratti hojjetamee jira garuu waaqayyo gidduu sii galeera uumaan taatu naan jedhamee kanaafis immoo waaqayyoon naa galateeffadha. Akka keessan walitti buusaati gooftaa galateeffadha. Maraatummaa sana irrattis immoo mudannoo na mudate jira mudannoo sana keessattis immoo waaqayyo lubbuu koo immoo dabarsee laanne hunda keessayyuu na dabarseera waaqayyo achiin kunis immoo narratti ta'ee ammas immoo mudannoon ta'es jira waan ta'eef lubbuun koo inoolee achiin isas fayyee xiqqoo sammuun koo naatas gabbaa'ee haalli hundi narratti qayyarame namnis natti qayyarame laftis natti qayyarame afur maraatummaati bakka abdii kutadheeraanii xiqqoommoo tasgabbaa'ee gaafan jedhu mana kootis deebi'ee galuu hin dandeenye mana obbolaa kootiin ciisee torban sadanarraati jedheen jedhee gulliitii ba'ee gaafan gulliitii ba'u achis deebi'ee gulliitii ba'ee waan na ta'e nama faana namni abbichi yaaduma faana deeme malee sammuun koos tasgabbaa'uu hin dandeenye nasisi achiin ani gulliitiidha baanee nagadannee gaafa garagallu asii gadee sana rangala mana obboleessa kootiin jirannasi manatti deebi'een galle achiin nagadannee zinjennee gaafa ofirra garagallu dhaaban daaqoo sanatti asii galee kan asii walee dhufaa jirti nuti immoo asii gadee sana gadi tashaagaruudhaaf deemna bajaajiin dhuftee na dura geesse dura laalladheera hin argine maal akka ta'e hin beeku fuula koo duratti indaanqoo na baraartee sila bajaajiin na rukutuudhaaf kan kaatu indaanqoo sana rukuttee waaqayyo diinni karoorsuun hin hafne waaqayyo lubbuu koo immoo dabarseetti hin laalle kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni waaqayyo harka keessan walitti buusaatti waaqayyoon galateeffadha. Guyyaa sana torban shanan bori kan isheen jettu kana mishineeronni bakkeedhaa dhugaa baatii dhufanii as jiru. Gaafa sana hafuurri hamaan irraa iyyuu nama raachisaa nan ajjeesaadha mishineeronni as keessaa yaadatu. Maal gootee ajjeeftaa innaan makiinaa jedhan buusaa innaan meeqa tafee innaan guyyaa lama qofaa tafeedha hafuurri kun. Gaafa sana birrii 42 kan irratti hojjetame gaa asii irraa cabee milikkiti sun kunoo daandii irratti bajaajiin kararraa kaattee natti dhuftee lubbuu koo waaqayyo gidduu naa galee naa hambisee siniin jetti waaqayyoon harka keessa walitti buusaati galateeffadhaa. Kanaafis immoo baay'ee na dhukkubee baay'een deddeebi'ee isaan immoo baay'ee kadhachiifadhe raajii guyyaa tokko otoo naannuffiin maalin jedhin maasitti deddeebi'an jedhin naa kadhatanii raajii of kalaa sirriitti guddisaatii waaqayyo sinaa eebbisu naaf jedhaan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Tole maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftan gochaan waaqayyo lafa kanatti isinii godhe dhugaa ba'a. Maqaan koo Wiikamaan jedhama kan irraa dhufisaas maadduu jira. Gochaa waaqayyo lafa kanarratti naa godhe ji'arraa haadha koo dhukkubee achii booda baay'ee dhukkubee duubira geesseetti kottuu naan jedhanii na waaman achii booda ji'arraas dhufee raajii of kalaafaadhaan asitti naa kadhatanii homaan taatu galii hin fayyitii naan jedhan achii booda galu duudhaa kaateetti qaamni ishii ta'eera bolchittee galiin jettu kottuu Omas kampusaan jirtu duubira geesseetti yoo dhufte malee isheen duufinaa jedhan asitti jimaata kadhachiisee fi qidaame qofaan mana olee nan deematu jedhamna olee sanbata ganama faansarii kulaadha olee fayyiteetti gammadii isheen fayyiteetti homaayyuun taanee duras waaqayyo olcheeraa naan jedhe sanbatuma galgala isheen naa daawwatte nagaa guutii akka duraatti na dubbiste akka duraatti nagaa na gaafatte waaqayyo isa gaddana olchee du'a namaa jireenyatti jijjiiruu kana naa galateeffadha. Waaqayyo harka keessa walitti buusaa waaqayyoon galateeffadhaa. Tole egaa harmeen kee kun mana yaalaallee dhaqanii yeroo naan jettee turte manni yaalaa maalitti jedhe dhibee isaanii kanaan? Kulaaliitii fi wanneedha. Erga gaafa asitti sagaleen ba'ee namni waaqayyo kadhatee fi dhibeen sun hin jiru ammallee harmeen kee nagaadha jechuudha. Amma ammaatti nagaa guyyaa guyyaadhaan naa bilbilti nagaa gammachuudhaan jira.
Sabni waaqayyoo harka keessan walitti buusaatti gaafa galateeffadhaan gabaaduu jettee haasifaa ta'u nama. Awwatu daamutaa gara yaati isheen kaachisiirraa kaachisiitti beekna gahuun amma kutaa ishee sanan beeku. Maal taatan? Dhibee onnee. Dhibee onneetiin an dhufee marfee dhaqee ta'uu didee amma immoo kanaaf an dhufe. Okay, akkam isin goota afuura isin kutti? Afuura na kutti. Na cannaqxi. Nama nabbashiti miti? Deemuun dadhabaa. Nama aarsiti? Na aarsiti qabna koos immoo na cinina na robbisa na guba. Afuura soora barte. Bineensi soora barte. Onnee irra kan teessee jirtu bishaan onnee irratti kuftee kan jirtu. Ittiin qabdee ajjeesuudhaaf haala kan xumuratte. Gubadhu. 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 Hurgufuu jalqabe. Kaayoo onnicharraa. Raaf. Onnicharraa kaayoo hurgufuu jalqabe. Onnicharraa kaayoo hurgufuu jalqabe. Onnicharraa kaayoo hurgufuu jalqabe. Deeyandeerta. Hin danda'amu. Hin danda'amu hurgufoonni ishirra. Hurgufoonni ishirra. Out. 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 Argesi afaan. Fuulgeessa. Fuulgeessa. Argesi afaan. Afaan dhaan. Argesi. Argesi afaan. Eeshi. Eenyu. Eeshi. Eeshi. Gubadhu keessa. Gubadhu keessa. Gubadhu. Gubadhu keessa. Keessa gubadhu. Keessa gubadhu. Ambiira gubadhu. Keessa gubadhu. Gubadhu keessa. Hurguf. Keessa gubadhu. Gubadhu achi keessa. Gubadhu eenyu jala dhabate. Gubadhu bineensi soora barte. Calaa keessa. Calaa. Maal gochuu beekta? Maal gochuu? Maal gochuu beekta? Gubadhu keessa. Maal gochuu? Maal gochuu? Afuura dheeraadhaan. Afuura dheeraadhaan. Tokko. Sani maal gochuu afuuri? Sani gochuu sani maal? Fuudhi. Eeshi. Fuudhi keessa. Eeshi. Eeshi. Afuura maal ta'e? Afuura maal ta'e? Maal gochuu? Maal gochuu? Maal gochuu beekta? Maal gochuu? Maal goota? Maal gochuu? 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 Maal gochuu beekta? Dubbadhu maal gochuu beekta? Lakkaasai maal gochuu? Maal gochuu lakkaasai? Eeshi lakkaasai. Eeshi. Eeshi. Lakkaasai. Jala giba. Jala giba. Jala giba. Eeshi. Jala giba. Afuura seexanaa. Eeshi. Maal gochuu beekta fuudhi guddaa? Nyaachuufi. Amantu si lafa. Aanchuufi. Amantu si lafa. Abidda yaadu. Amantu si lafa. Amantu si lafa yaadu. Torban takka bichaanaafi. Eeshi onnee ishee namaa keessa jirtu sunam. Dhibee keenyarra. Eeshi kan biraa'oo. Ajjeesuufi. Amma baata moo baatu? Akkamittuun baa. Maaliif baatu ta'e maaf hin baatu? Nama rattiyoo. Bravo. Waaqayyoon immoo si ala malatti kan Yesuus dhiigaan bite. Gurbaadhu keessa. Baatama baata. Baatama baata ta'e. Baatama baata. Birri ishee maal gootanii bitaartu masin? Birri ishee maal gootanii bitaartu? Harka fuuneetti. Gafuumneetti. Ani ishiin qabateen baarkinu. Harkaa sallamna. Maasir, baga gammaddan. Maqaan keessan eenyu? Siqeedha. Jaartii marmee mootii fakkaattu diimtuu bakka keessanii kana ishiis. Waa! Si nyaattee ooltu jarri shaa nyaatu. Du'a keessan tokkoletti galee gidduu isinii galee waaqayyo. Namni keessan fayyaadha. Dhaqaa of ilaalaa ishee. Dhaqaa of ilaalaatti gammadaa gara. Kottaa ammoo waaqayyo dhugaa baaroo fayyadam. Thank you. Taasina eebbisu.